Kushner jarri gartee ja'aman isaan lachuutu akkuma guyyaa kaleedhaa pirezidantiin Ameerikaadhaa jechaa turetti garee warra Iiraanii wajjin Qatar Doohatti marii godhuudhaaf deemanii je'eeti pirezidantiin Ameerikaadhaa irra deddeebi'ee dubbachaa ture guyyaa kaleedhaa. Obboleessi keessan pirezidantiin Ameerikaa akkana jechaa jira garuu immoo warri Iiraan akkana ja'anii dubbiin tuni ta'uudhaaf hin deemtu jeetiin isinii himaa ture. Warri Iiraan gara isaaniitiin nuti Qatar dheenee walgahiin nuti goonu takkaa agartee pilaanni keenya akka nuti Qatar dheenee walgahii goonu hin jiru. Tanaafuu nuti Qatar dhaquudhaaf hin deemnu jaaniiti ibsa godhanii jiran. Kanuma ilaalchisee ergamtoonni pirezidantii Ameerikaadhaa Qatar dhaqaniiti jiran. Yeroo isaan asirra deemanillee isin himeetiin jira. Garuu isaan amma hoggoochi dhaqan warra Qataarii wajjin gartee marii godhaa jiran. Mariin tunis akka jechaa jiranitti akkaataa Hormuz itti banamu yaa'ii Ameerikaa fi isaan jidduu jiru tana akkaataa gartee itti dhaabuu danda'an takka itti xiqqeessuu danda'an. Akkasuma sanitti horii Qatar gara Iiraan dabarsituutu jira kan doolaara biiliyoona 12 haga'u sanirraa immoo doolaara biiliyoona 6 ni erginaaf jaaniiti dubbachaa jiran. Kana guyyaa kaleedhaa isin himeetiin jira. Qabxiilee gurguddoon ammaan tana gartee dubbachaa jiran Ameerikaan Gaazaa haalaan waan barbaaddu jecha Hormuz kuni rakkoo hamtuu keessa akkan seenne barbaadan inumaatu gartee mootummaan Iiraan tuni kophaa isitti Hormuz kana akka hin qabanne takkaa gartee gadi hin geessine irraa isii tanarraa suutatti gartee dhiibbaa itti godhuudhaan tooftaa poolitikaadhaa tooftaa waraanaatiin isaan kana if duuba deebisuu irratti hojjechaa jiran. Garuu warri Iiraan kanarratti gartee hirriibaa ka'aniiti jiran rafutti hin jiran. Ameerikaan nu sobaati nu haleeluudhaaf deemti. Nu sobaati Hormuz fudhachuu barbaaddi. Nu sobaati yoo nuti gartee xiqqoo silaa hafuura baafanne lolan rabbanuudha deemti. Kuni fudhatama hin qabu jaaniiti gartee dubbachaa jiranii. Kana boodarra gartee keessa gabbu'eetiin isinii himuu ta'a. Tanaafuu gartee ammaan tana gartee tana quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Okay? Itti aansuudhaan wanta gataniin isin himuu ta'a gartee hundi keessanuu dhaga'uu qabdan. Marii tana keessatti wanni gartee rakkoo Ameerikaan ammaan tana keessa jirtu tana isinii himeetiin jira. Irra hedduun keessan gartee wan agguu gartee ani Ameerikaan harka kannachuu jirti ogguun isiniin jee maal jechuudha jettanii gartee yaada barbaaddan. Kan Ameerikaan akkana lola kaaftee gartee Iiraan tanaas haleelaa jirtu tana tunoo maal taatee akkamitti tana irraanfattee jettanii gartee na yaadachiisuudhaaf ni barreessitan. Wanni akkasii san gaarii. Okay? Ammaasis wanni isinii himaa jiruus gartee yaada keessanirraa waan adda ta'een isinii himaa jira. Maaliif yoo gartee qalbiidhaan dhageeffattan? Lola kana keessatti moo'ichi garee hedduudhaan dhufa. Lolli Ameerikaan godhuu barbaaddu fi lolli Iiraan godhuu barbaaddu lola adda addaati. Okay? Nama tokko hogguu wal loltuun yoo gartee inni sirra guddaa, sirra dheeraa, sirra humna qabu taate isa dura dhaabbattee niin tuman jettu. Isa dura dhaabbattee nama kana niin moo'in jettu. Tooftaa biraatiin dhufuu qabdaa jechuudha. Tooftaa inni kun isin xuyne garuu ati isa kana miidhuu dandeessu. Inni kun ati isa kana odoo inni isin xuyne inni kun akka inni dadhabachuu danda'u. Okay? Kanarratti gartee tooftaa tana dhufuu qabda. Tooftaan Iiraan gaggeessaa jirtu ta Ameerikaa itti moo'uudhaaf hojjechaa jirtu Ameerikaa dura dhaabbattee lola godhuudhaa miti. Qajeeloo dhageeffadhaan. Okay? Iiraan Ameerikaa dadhabsiisuudha. Akkamitti dadhabsiifti? Horiidhaan. Ameerikaan horii qabdu kana akka baaftu. Meeshaa waraanaa qabdu tana akka fittu. Akkasuma sanitti ikoonomiin Ameerikaadhaa akka rakkattu. Karaa kanatti gartee ikoonomii Ameerikaa qofa osoo hin taane ikoonomiin addunyaattis akka rakkattu. Kana keessatti akkamitti godhuu danda'an? Hormuz cufuufaa. Meeshaalee Ameerikaa tan ollaa jirtu tana haleeluu. Dooniilee waraanaa ta Ameerikaa gurguddoo tan hunda fidanii gartee oggoo Ameerikaan naannoo Gulf of Omaanii fi Indian Ocean irra kaayan achitti gartee dooniileen tun hundinuu bilaashin tatteessu horiidha. Kana hunda gartee jarri kuni mootummaa Ameerikaadhaa akka isaan hin dandeenyetti lafarra dheereessuu lafarra bal'isuu humna isaanii tana gartee dadhabsiisuu. Kanarratti warri Iiraan injifataniiti jiran.
Okay? Dubagaa Ameerikaan amma injifannee jirra jettee harka marrachuus hin barbaaddu. Kanarratti tooftaa adda addaa godhuu qaban. Tanaafi qabxiilee warri Iiraan dhiheessan 14 irra mari'atanii san keessaa 5 irratti walii galanii jiran jeetiin isin himee ture. San ammoo walii galtee tanarratti paartii waaniidha. Paartii waan jechuun akka gartee wal amananitti wal amanuu irratti gartee wal amanuu irratti xiyyeeffatanii gattaanii waliin marii godhu. Kuni hin taane. Okay? Maaliif hin taane kun? Warri Iiraan nuti gartee isin hojii gatteenya hogguu wal mari'annu akka wal amannu paartii duraa kana keessatti isin laallaa yaaniin itti himanis akkamiin laalan? Dursoo akka nuti gartee isin amannuuf horii keenya doolaara biiliyoona 12 nu kennaa. Hormuz guututti nuutu gaggeessa. Hormuz sana gaggeessuudhaaf yoo gartee kafalli illee namarraan fudhanne taate ammoo sarviis fii jaaniin gartee waan gartee bikkasanii itti gaggeessaa bikkasanii hujii bikkasaniitiif jecha waan nuti kafalluutu jira waan nuti gartee uummataa kafalluutu jira. Kan ammoo warra dooniidhaa gartee kafalchiisuu qabnaadha. Okay? Kana hunda Ameerikaan ni gootanii ni harkattanii jetteeniiti jirti. Ammaas deebitee Ameerikumaatu dooniilee garaagaraatiin gartee isin amma karaa Iiraan hin dabrinaati gara Omaan hin dabraa jettee jaaniini ajajitti kannanii dooniileen gara Omaanin hogguu dabruu eegalte Iiraan dooniilee san haleelte jechuudha. Okay? So waan kana hundaatu wal cinaa deemu jira. Amma gaa Ameerikaan lola kana dhaabnee jirra jaanii guyyaa halee dubbataniimi. Ammaasis lola kana dhaabuudhaaf haareetti siisfaayirii godhuu barbaadan. Mariin ammaan tana Doohatti gaggeessaa jiran tuni siisfaayirii haaree. Siisfaayirii duraanii tunis numa jirti beekaa. Ammaasis gartee lola guyyaa 7 dabre eegalame kanaaf siisfaayirii biraati jechuudha. Kuni tooftaa humnoonni gurguddaan yeroo itti bitatu. Maaliif yeroo bitatan? Ameerikaan Iiraan tana akkana dhiisuudhaaf hin teessu. Jarri kaanis Iiraan tana akkana dhiisuudhaaf hin ta'an. Yoo gartee akkanumatti baatii jaaha deeman taate lolumarra jiranitti quba qabaadhaa. Yoo akkanumatti baatii 8 ama tokko ha deeman taate lolumarra jiranitti quba qabaadhaa. Ammaa miti wal lollu kun Ameerikaanis gartee hidhannoo siidhaa haareetti hidhattee jabaattee waraana isiitis tolfattee amata fedhu gartee amata 3 illee haa ta'u warrarraa Iiraanitti as deebi'uudhaaf ta'an. Iiraanis tana ni beeti. Okay? Tana gartee qacollo quba qabaadhaadhaa. Waan tana asirratti hin dhaabaa waan gartee gara Iiraanirraa isiniif hin himu ta'a. Tan gara Iiraanirraa. Okay? Keessaafuu gartee marii guyyaarraan tanaatii fi akkasuma sanitti tooftaa gartee ammaan tana haasawa pirezidaantiin biyya Iiraanis guyyaa kaleedhaa dubbachaa ture irratti akkasumatti guyyaarraan tanaa dubbii himaan paarlaamaa biyya Iiraan jaalabaaf miidiyaa warra IRGC wajjin haasawa godheeti jira. Achirratti gartee qabxiilee gurguddoodha haasee jira. Sanirraas gartee waan takka isiniif hin hima. Dura odoon bikka sanatti hin dabarre gartee akkuma aadaatti ni beeytanii waan takka taniin guyyaa kana arki gartee isiniin garsiisuu barbaada. Let's see. Neegaa wayin isin garsiisuu fedhaa. Adaba godhate. Yeroo hedduu adaban godhatu ni beeytanii. Right. Akkanumaan naa qaba isiniin garsiisaa. Okay. Dursoo viidiyoo tokkotu jira. Warreen ammaan tana dhufaa jirtan hundi keessanuu dhiyaadhaadha. Harka keessaniin taaptaap godhaa, koppii linkii godhaa, sheer walii godhaadha. Dursoo waan tanaa isin garsiisuu barbaada. Namticha kana ni beeytanii. Nama gartee inni bilbilaanis dubbisuu jiru kana irreedduun keessan qabeetu natti fakkaattu. Qabeetan natti fakkaattu. Garuu namtichi kuni gartee gaazexeessaa guddaa biyya Suudii Arabiyaa keessa jiru. Gaazexeessaa guddaadha namtichi kun. Kanammoo ni beeytan. Hogguun gartee waa isinii himu ragaa wajjin isinii himaa hogguun isiniin jiru warri dhaga'uun ni dhagaa warri beeku ni beeka garuu immoo
warran beeyne suuta gartee kaballee ittiimna takkaa kurkummeen dhooyneet ittiimna qacello dhageeffadha kana laala isi warri gartee TV irratti agartan maarreetti agartan wanni ni agartan waa hundaa'u garuu immoo TV fi lakkoofsaa waan adda addaa duuba waan akkanaatu jira jarri kana waliin haasawa okay yoo dubbiin isinii galte akkanatti waliin haasawan isin ammoo bara maarreen biyya akkasiiti mootummaan biyya akkasii biyya islaamaati jinniin akkasii akkas jettaniitti dhiichiftan dhiichisa ilaa hanga gartee ijaan banannetti ilaa hanga gurri keessan hin banannetti dhiichisa okay gaafa gartee ijji teessan banamte ni agartan waa hundaa'u waan nama isinitti himaa jiru kana ni agartan okay qajeelumatti harkaa jirtaniimi harkaa jirtaniimi ilaala account page tiyarra kaayatiin jira achi dhaqaatiti ilaala viidiyooleen ni jira warri gartee ilaalin warri immoo gama duubaatiin gartee wanni kun feekiidha jamaal wanni akkasii bara kun soba jinniidha jettanii gartee nan barreessitan itti fufaa barreessa ni xiqqeessitanii hogguu gartee waa xiqqoo nabba barreessitan ni xiqqeessitan. Waniin isinii barbaade asirratti akkaataa miidiyaaleen biyya Saudi Arabiyaa keessa jirus harka isaanii jiru. Akkaataa oduu biyyoottan gartee dhumaatii Gaazaa keessaa dhumaatii Libanaan waan adda addaa gartee waan jarri kun hojjetu hunda akka isaan barbaadanitti riippoortii godhaniif jarri kun waliin hojjechaa jiranii waniin isin jechaa jiru. Okay? Kafeetanitti daaddaadha anammoo waa xiqqoo isinii hime tabiraa gartee isin akka feetanitti babal'ifadhaadhaan isinii hin jaa. Okay? Okay, itti aansuudhaan akkuma gartee na duuba gartan kanatti warreen South Africa irraa gartee South Africa nagee qabdi biitti gartee akkas jettanii dubbatan hiriirri kanaa kun gartee arraan tana bikke hedduutti gaggeeffamaa jira. Makiinaa asii gartan tuni makiinaa fooriinaraati nama biyya alaati yaaniti makiinaa tana tumaa jiran jarri kun makiinaa tana caccabsuudhaaf. Saaminsi gartee isaan dukkaanan namaa manneen namaarra godhaa jiran waanuma ajaa'ibaati dhugaa yoo dubbanne tanaafuu gartee obboleeyyan keenya lubbuu teessan eeggadhaadha. Kun immoo Johannesburgitti kan godhame irraa if eeggadhaa qaama keessan eeggadhaa hogguu sossootan lubbuun teessan hoggu takka qofa jiraatti qalbiidhaan gartee qaceellotti if eeggadhaan isiniin jechuu barbaada. Odoon biran dabarre kana qaceellotti ilaalaadhaa dafeetiin dabarsaa akka gartee jarri wantan goonee fi kiyyaan kuni arraan tana lafa Libanaan keessa jira achi dhaqeeti waraana isaanii dubbisee jira. Eegi gartee edda galgala boombii guddoo san darban booda achi dhaqeeti arraan tana waraana isaanii dubbisee waraana isaaniitiin nuti hundinuu gartee nuti waliigalteen nuti goone jaan waraanan nuti mootummaa teenyaa fi mootummaan Libanaan waliigalleeti jirra. Diinni guddaan warra H gruppiitii fi warra Iiraanii isaan kana addunyaa tanarraa dhabamsiisuudha qabna. Tanaafuu jabaadhaatii hujii teessan itti fufaadhaa jeeniti waraana isaanii kanatti haasawaa jira jechuudha. Eessatti haasawaa jira? Lafa namaa keessatti. Yoo yaadattan amata dabre keessaas akkanatti gartee biyya ollaa takka godhee ture yeroo san isinii himeetiin ture biitti ollaa sanis warri yeroo san mana keessan turre Siiriyaa jaaniini Siiriyaa keessa waraana guddaadha qaban lafa guddoo harkaa qaban akkanumatti gartee lafa Siiriyaadhaa dhaqee waraana isaaniitiin nuti lafatan hulii booda gad hin dhiifnu jabaadhaati irrataa hojjedhaadha warreen gartee asirra jiru akka biyya teenyaatti deebisaadhaa jeeniti itti himaa ture. Akkasuma sani gartuu amma wanni gartee tan Libanaanis ta'u odeessaa jiran yaaduma wal fakkaataa kanaatu godhamaa jiran isiniin jechaa jira. Itti aansuudhaan wanta gartee taniin isin garsiisuutu jira. Harkaa jirtan jeetiin abdaddaa dhiyaaddaa let's see. Okay. Foto tana qaceeloo laalaadha.
Footoo tana qaceeloon laalaadha. Wanni gartee footoo tana isin garsiisuuf qaceeloon laala. Footoo illee irraa haafadha. Footoo tana hogguu laaltan yeroo hedduu gartee hogguun waa'ee dippiloomaasiidha keessaafuu leevela ministeeraati irraa eegalee ilaa hanqa pirezidaantootaatti piraayim ministeerota kana hogguu walitti dhufan haalata akkaataa isaan itti wal simatan akkaataa isaan harka wal fuudhan fuula isaanii waa meeqa isin hin jeetitiin isin himaa ture waan kana hogguun isinii munii yaadattaniimi warri mana kasiirtan hangam takka fuula isaaniitirraa harka isaa wal fuudhuutirraa eenyu dhaqee akka simateef waa hunda hogguu laaltan waa hedduudha irraa barachuu dandeessanii jarreen kuni dhugatti gartee akka walitti dhiyaatee waliin haasa'uu fi gammachuu walii akka qaban takka immoo aara walirraa akka qaban garaa keessaa odoo waliin feene fuula wal bira dhaabbatanii footoo waliin ni ka'an. Lola walii qabanii kana jeetiin isin himaa ture kana ni yaadattaniimi. Tole gaa duuba namtichi kuni ministeera hajaa alaa biyya Iraanii ni beeytanii kun ammoo ministeera gartee informeeshinaa kan biyya Iraaq. Kan biyya Iraan guyyaa tokko dura Iraaq ture achitti gaa walgahii godhanii marii godhanii inumaa gartee maasis marii birallee dabranii awwaalcha Ayatollah Ali Khameneiidha. Kan torbaan dhufu keessa eegalamuudhaaf deemu saniifis qophii godhaatii jiran. Kanarratti gartee torbaan dhufu keessa waan takka irraa inni isinii himu ta'a. Ayatollah Ali Khameneiidha Juulaay 4 irraa eegalanii ilaa hanqa Juulaay 8tti isa kana awwaalcha godhuudhaaf deemanii awwaalchi isaa Paakistaan, Iraaq, Afgaanistaanii fi Iraan lafa tana hunda guutuu keessatti godhamuudhaaf ta'a. Akka gartee ammaan tana odeessaa jiranitti mootummaan Iraanis warreen gartee friendly country jettuun warreen isaanii hojii walitti hariiroo qaban warreen walitti dhiyaachuu barbaadan dura deemtoota biyyoottan sanii akka gartee gara Iraan dhufanitti afeerraa godhaafiti jiran. Garuu wanneen isinii himuu barbaadu waan biraati. Jara kana gartee hogguu footoo tana laaltan fuula isaanii gartee hogguu laaltan ministertichi biyya Iraaq Abbaas Aragaachiitiin yeroo ati ama jidduu gartee Abbaas Aragaachiitii fi warreen Iraanii fi warreen Paakistaan kuni marii godhaa jiran takkaa gartee hogguu isaan Paakistaan dhufanis takkaa hogguu warri gartee warri Paakistaan Iraan dhaqees simannaa isaanii kana arkaati jirtan isin garsiisaatiin ture simannaan isaanii tuni akka obboleeyyan daraniitti jarri kuni waliin marama wal dhungata wal simata harka kana wal qabataniiti waliin olii gad deeman. Okay? Dippiloomaasummaa keessatti wanni san caaltu hin jirtu. Okay? Duuba ministertichi Abbaas Aragaachiitiin maal ja'an isin hoggaa gartee warra Paakistaan takkaa delegeeshinoota Paakistaan simatan isaan kana wajjin akka malee waliin maramtanii wal haggootaniiti wal simatanii garuu jeen hogguu gartee nu simattu takkaa gartee hogguu nuti simannu harka si fuunaa maaliif harka si fuunaa maaliif nuti hagsin goonee jaan ministertichi biyya Iraaq jechuu dhagayaa jirtaniimi. Dhagayaa jirtanii waan isin himaa jiru. Duuba Abbaas Aragaachiidha akkasitti gartee ministerticha itti maramee jechuu laala as keessa waan jiru. Guutumatti amma kana isin himee miti isinillee gartee hogguu dippiloomaatota ministeroota warreen gartee adda addaa kuni hogguu wal simatan hogguu laaltan warra gartee halaalatti gartee akkasitti harka wal fuudhu kuni wayiitu isaan gidduu jira sanuma fudhadhaa warreen gartee akkasitti hogguu walitti dhufan qaceellotti gartee waliin maratan waliin maramanii hagu wal godhan maaliif kana agarree jirra simannaan warri Paakistaan Iraaniif godhan yeroo fakkeenyaaf isaan gartee Paakistaan dhufan yeroo warri Paakistaan deemanii Iraan dhaqan yeroo ammaas deemanii Switzerlanditti illee agartanii jirtan yeroo isaan gartee Switzerlandi jiran warri Iraanii fi warri Paakistaan hammam takka walitti dhiyoodha. Ameerikaadhaaf warri Paakistaan biizinasa wanni isaan gidduu jiru. Warreen gartee amma fakkeenyaaf Qataarii fi warri Ameerikaa gidduu biizinasa wanni isaan gidduu jiru.
Garuu Qataarii fi warra Iiraan jidduu akkasii miti. Xiqqoo gartee hariiroon isaanii bareedduu. Isin galtee tanaas gartee harkaadha. Isiniin jechuudhaafi garuu gaa torban dhufu keessa awwaalchi gartee Ayatullaadha akka dhufu deemu isin himeetiin jira. Kuni gartee biyyoottan hedduudhaatu irratti hirmaachuudhaaf ta'a. Qophii hedduudha gartee qophii haalaan jabduudhaati godhuudhaaf deemanii kana gartee irraa haasoinna isiniin jaa yoo rabbi jee torban